kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa naashaappii sindi miidiyaa oduu gaddaa qabadhee dhufeen hangaftoota oduu addaa wajjin sabboontuu Oromooti. Duudhi duguuggaa sanyii uummata Oromoo kaaba Walloo irratti xiyyeeffate isa abbootiin jalaa waggaa dheeraaf karoorsan hojiitti kan jedhan. Oromoo Walloo kophaa isaa miti kan waraanamaa mannii fi qabeenyi isaa gubachaa jiru duuti Walloo iddoo Oromoo hundaati. Jarri ollaa keenya akka qabdiitti Walloo qabachuu fedhu Oromiyaa keessa guutanii jiraachuu ni dagatu tuqamanii waan hin beekneef gara bal'ummaa keenya waan beekaniif. Oromoon lafa jirutti kabajamuuf tokkummaa isaa jabeessuu qaba. Isa siciniinuu dhufee hin dhungatiin duulli Walloo irratti ta'u kan Oromoo hundarratti ta'edha. Walloo jaallachuu fi jaqnummaa isaanii dinqisiifachuun akka caalaa jabaataniif gargaaruun waliin haa ta'u. Waddaan kun waddaa gargaarsa Oromoo Walloo jedhama. Ijoollee keenya biyyoota haala adda addaa Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa, Keeniyaa kan kana fakkaatan keessa jiraniin ijaaramee biyya Awustiraaliyaatti beekamtii argateera. Kaayyoon isaas uummata Oromoo Walloo yeroo adda addaatti waraanni finxaaleeyyii Amaaraatiin waraanni itti banamee ajjeefamuu fi qabeenyi jalaa barbadaa'uu fi gargaarsa godhuu fi deebisanii ijaaruudha. Haaluma kanaan yeroo darbe yeroo waraanni uummata keenya irratti baname sanatti uummata keenya yaalchisuudhaa fi deebisanii dhaabuuf hojjechaa turaniiru. Ammas lola hamma uummata keenya irratti baname kana ammadoo keenya yaalchisuuf uummata keenya qabeenyi jalaa barbadaa'e deebisanii dhaabuuf waan dandeenyu hunda raawwachuu qabna namni Oromummaa siin dirqite hunduu jedhan. Tole kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa naashaappii sindi miidiyaa oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaataa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.